Yo! Hasham alkona kama qabna jirtan jaalta tokko total man ormo ka YouTube reading man kusur daftan ana reading man gangi ko reading man kus sin je chat ni bras kis boom izin je do fejira chara so mal ka watel fte wana tan chara rawan to ko wade fejira innis isin hundi kesan wanna be tani fwana rege tani fi isin picha sote waron adunya gutu wanna dage wanta rakko yaman kesa to konam san ya himbe ka akwa kana rahina sin be ka wataram ni martara haso san tan rana so ne garu san dage hejra malte fi wan namni ba lenga di sejra de tani an rason dirqamat fakane so basani garu har wan ani wa to kafal mo wan rana sinif namni ken waldu fata baay makan waldu fata serious wanni manni huna kana tef of gafat das hundi kesano cha waroni video sallallahu alaihi wasallam oro mon tata malifi ani so wanni soni hin mudamin mudatin dura cha wanna sani so namni son hundi hiddo matin dura video to gadise dura ji'a to kofi way dura video to gadise ji'a to kofi ji'a lama kas dura gadise to video rakko ummata yamani irra hora gahajiru fi gahajiru jede video to gadise to video sa share goda bakka hunda ngaya o menni wala bazi wal biran gaya jede share goda to mali fo to wala sa sanati namota baye la gurato akkanam ni yamani hesju sigale akkanam ni yamani hesju ufegu share goda namni mart haargu ufa egani jede youtube hera gadi fadde to namni na kanni aci info yacha atti boda wanna sanga dise to ba sa doro wanna hana dagin man diken iso namni suni mart ufi ege sala wasan namni suni mart hidatin taro sala namni suni mart akasan to wacha kuni mart mal kenam sa wato fi kenam o tanamni share wa gora sente wa importante le kabate baka wa ambrasa fakata wal tufattu baka wal tufanna awal rata cara so san share gotan ratani umman di mart no matu kana fo chana wara so tenne chata ta yagan sunu wacha wanna kana hunda bisnu yuti gafta mu gabdan share o ta wanni gora sen jan wanna kijiba fune yo kam mallak itu bije chan no de so wan uga hinta in wanna info akana hana cara imun zabar ragni o mata kana ngod wanna dage ana kana tin dage satani mobile sin dage satani so sambicha miti amma ho ijolen to marra jirtan betani aya atira te media bayin ga wasera jolen hirira baterti mali kana amma marra jirtu ijole yamani suni hundi madra jirtar al amalle an info braqa info ram ni bra ofra hankamni an info braqa ba ne um atkes jiru na kanne sambicha son tinji tada qonqan ka ba info akkisan hundi getani ijole sam marran en akki gebetani ummato oromo baka ummato community oromo atkes jirtu tura ko hana mar akibra robetani himbetan mal raget ijole son amma ho ma jara murachu de ma betani wara yamani kesiro himbetan ammalle share goda video hana an wan takayundu badu enu isnigale namni wana hana hanle chara an wana hana chikes dirade himbe ko wante akkana masani thaso ndendo wante recordina ergame achira recordina ergame isin dagesa to kofa ka abba ofi wana hana wanati me kana erge chara wana gudamu qab enu akwana hana guda jiru fi warra atkesa tmo wan kan hojeta jiru mistran karkabe recorder kabe jarjar ka selkin to kota sa mu voice ya kora wonda getena hu waraba akasi voice akesa kabe jira mistran umman man ken ummat hina mala to goda jiru ofi dege tamme amma odo sen baiso umman man ken kun jara yamani hes jiru community mo oromo yamani hes jiru ummat kana wana kana goda jiru kijiwa wa adda tin jara mas gisti biya sani ojini ka wannan hanu tajira so sani focha wannan haname wannan jara harka bai kana dage fada sirin ta ci bodan mo kana manatime ka inni jirolle hin dage fatanya cha amma me dage fada
taane so manni nama kalaatti rumde abu Tuba. kutuwa tartaaba garagalta mulgaragalta isaan dalagalla faqaatanii jira Naam. yoo nuti immoo osoo mari'annoo osoo waljeeynu kutuwaan isaanii taara garagalgeeyte Ayye. irraafnee tenti keenya taanga walii galluu jennee isaan oofanii fakkiisan achitti wal daga fakkeenyaaf isiimammoo deengatti wal taanee dammaan qabu manguddoon dhuftuu jenna kuwaa reefu siimatti waan tanaaf deeta isaa kan kutte jechuu beektiin jee Naam duba. eegala dhuftee nusarraa tiri daawwachi dhuftaa Naam. isaan ajantaa qabu bira kan ta'u akka isaan dalagan tapha waan kana irratti seenan Duba. itti godhanii Ayye. itti godhu walii galuu dhannee ittaan itti barsiisee ayyadaan ittaan san hanga walii galuu jenne isaan oguu dalagan geejjiba guyyaa keessatti dandee Naam. isaan kana qabatanii borumatti yoo giddii fitanii amma bakka jirturraa kan maduraanuuturraa jennee eegalle waa waliin dhimnu Naam. laakiin dhaabbattu wantoota yoo jenne nattiin fakkaatu halala keenyaa fi dadhabbiidha hojjechuusaa agarsiisuudhaaf malee Ayye. kanaaf dandeenye fuudhannaan burusaa jira Naam. jimmataa tamree fufudhaa Naam. hojii takka gubbaan jechuudha Naam. yaadu Ayye. ta'uu qaba eega waannaanoo kana guuta waan yaaduutus tura kennamnu wanni irra gootan bareedduudha yaadee nama dhagaweettu namaatu kan maddu ijoollee asii kaartidha maalee jaamaa irraa kuma bakkaa takkaa kana keessa waliin agare durii namatti isaanii maali Ayye. Laal akkaan jedhame Yusuf. Yusuf. maali dhagaati Borwalni dhufna akka godhan jala karaa ijoollee ta'inna wali re'eessonni keenya kana mana fuudhaan seenanii isaan jala deemneeti isaanis yaadarraa fuudhaan nutis yaadatti kana laa isaan jala deemnee waan isaan jedhaniin isaan geessan jecha dubbii teenya oofna akkam laala walii galle san ta'uu baannaan warri uraatu gabbe masuuliyaan teessanii nun beektanis nuti firiin keenya nuun toltuus hammaattuus abbaan itti gaafatama qabu masuuliyaa qabu fudhachuu qaba isin jennee dhiigee nu biraa galu. Hoggaan akkas jiru dhaggeeffadhu qaba. Isaanin akkas jenneeti as deebinee hanga tokkoon
mucaan inni tumame xiqqaatu guddatoo isa keenya qubaan fidanneeti dhaqaalaalaa jee ilma guddoo naatu yaadachiisa namni kana yaadatee hin jiru. Dhaqanii ilaalanii deema. Dhaqanii ilaalan kaa'ee inni lubbuu qaba lola. Lubbuu qaba. Dhufuu baannaanis rakkoon isin jette namni yoo namni argatee. Lakki wayii fiinja hajjitti ulaa dura tumte ijoolleen namni walitti tolchuu deemu malutti. Raisa keenya ta'uu beekaa tumuun keessatti dogoggora nuti akka inni isa jabdummaan guddaanu hari ijoolleen achi dhaabuu qabnu eenyu isaami. Basmaa naraa fi waan ga'e. Ijoollee dhufuun isheenirra guutamuu fudhatti waan ta'uu barbaada. Akkas itti dhaamman. Isin jetta yoo ta'e isumaafuu rakkoota mataa isaatti dhaabsi. Akkan. Dura itu tumamee kaanyidha. Tumamee uummata laa deemuu kaanyuma. Akkana. Tumamee falmachuu irra jira caala malee. Akkana haati yaada kana bira baay'isa bira. Yalla na jette kan gaarii. እሺ kana dhageettanii jirtanii yoo dhageettanii wajjaan sinii baatechaadha. Namni tokko ka wajjin falmatuuf koominitii tokko biyya tokko keessa qoomatuuf jechaadha yoo rakkoon tokko yookaan yoo hiriirri jiraate yoo rakkoon uummata Oromoo asitti nama isa irra gahee wal bira dhaabachuuf. Garuu kunniin jechaadha warra mallaqa ofii bichaadhaaf hojjetu serious kan dhugaas ni himaa jechaadha. An reekoordii baay'ee dhaggeeffadhee ka biraas hin jira wantoota tokko tokko keessa jira malee san mara isa dhaggeeffachiisuun barbaanne maalii fi wanni biraallee keessaa naasaa maaraa wanni akkasumas jechaadha akka waan mallaqa jarri guuran akka waan ofii kennanii fi jiraami mallaqnu maan jarri ofii guuran jarman deebisanii jechaadha. Waan baay'eetu keessa jira. Ana baay'ee isin akka galu yoo barbaadan taate amma immoo jechaadha namni tokko hiriira qabuuf waan tokko hiriira baay'ee bahameera argiteen tanii akka hiriira hin baane yoo goosaadha ni isaan jechaadha. Yoo hiriira bahanis akka mangistiin achi kaasu sin yaadaam jechaadha akkana chaan waan biraa fakkaata sin yaadaam jechaadha. Nama ifuun galu serious wanni jara kun jechaadha kan dhugaa nama ajaa'ibeera warra YouTube achi hojjete waan kana bishaan dho'aadhaan jalaa sin kaasanii akkami akkana jedhama. Hiriira nullee biyya kanatti baay'ee bahaa jirra waliin bahaa jirra garuu nama wajjin biraa galaan jiru wal jajjabeessineetiin malee namni akkaan dura hojjeta. Silaa wannumaan hiriira uumuu qaboo jala jecha jennaaniin jarri garuu waan akkaan raawwatan waan tokko laala. Saniifiyyuu ijoolleen tun maalirra geetti nullee waan takka jecha nama rakkoo keessa jiru gaafachuuni. Kanaafaa jira ijoolleen tun biraan uummata biraan naagahii nun jedhaniitiin hin dhageeffattanii waan achi naa dhufe malee jechaadha reekoordii biraa. Isin dhageessaa saniifiyyuu mee namni achirraa na erguun immoo mee maal akka jedhu isin ofumaa keessaa hin dhageeffadha. Nama achirraa na ergu foofana jechaadha. Jarri maal akka barbaadan jechaadha. Dhageeffadhaa isin jecha barbaaddatanii. Hayyee biroo yalaadha dhugaa keetii waan ati jette hunda isaati joonaaf galee jira beekte. Tokkoffaa sagaleen ati dhageettee walumaa galatti jechuudha sagaleen suni gaafa Oromoon baqattoonni Oromoo jechuudha mana hidhamanis seera kana mootummaan haa baasu warreen koominiitii haa baasu shira jaarsonni asitti uuman haa baasanii bahee jira beekte erga kuni bahee booda ijoollee naman hidhaatti guuraa turanii beeke. Erga mana hidhaatti guuranii booda immoo 75 biyya kanaa jechuun Riyaala Suudii 500 Itoophiyaatti yoo deemte gara qarshii 7,000 fi wayii akkana ta'a. Akkaati jechuudha waan kana uummata irraa hawaalaa buusisaa tura warri waraqaa qaban irraa hin qabne irraa jechuudha. Kana jechuun maali? Koominiitii jechuun walumaa galatti erga hawaasni tokko of dura waan nama tokko buufate nama sani jechuudha. Bakka bu'aa jechuudha. Bakka bu'aa santu rakkoo uummata isaatirra ga'ee dhaqeetiin mootummaa wajjin dhaqee mootummaa sanirraa immoo jechuudha waan deebii gahaa tokko argatee achi booda uummata kanaa tasgabbeessuu qaba. Malee uummanni kun immoo uummata waan akkasiisan godhuu osoo hin ta'in itti ilaalu uummata isaaniitiif furmaata kennuu osoo hin ta'initti uummatuma isaanii kanarratti ba'aa ta'aa jira jechuudha uummanni kun. Maaliif nam tokko wanni nama tokko of dura kaa'eef bar namni sun rakkoo hawaasa keessa jiru isa turre beekaa beeki. Rakkoo hawaasaa kana baasee keessaa filateetiin mootummaa gaafate mootummaa irraa deebisan argachuu qaba. Isaan immoo yeroo qabaan itti jirtu san ittuu ta'uufiitiifuu manaa hin baanii jechuudha. Ufiyyuu manaa hin baanii
FB community tu jira achirrattis rakkoo jiru kana hin gabaasan ture. Kanaaf isaa walumaa galatti kaachitaa mallaqa achirraa dhufusan nyaachuudha malee hiree uummata Oromoo gurgurachuudha malee wanni isaan Oromoodhaaf waa buusan tokko hin jiru beeki. Kanaaf ammas erga ijoolleen sun gubatanii booda achi dhaqaniitiin bu'aa barbaada jechuudha. Namni gumaa biraallee miti kan isaan nyaachuu jira jechuudha. Bu'aa waanuma xiqqoo argachuuf malee wanti isaan gumaa sanis nyaachuu danda'an hin jiru. Gumaa san kan nyaachuu danda'u yookiin mootummaadha yookiin immoo qaama jechuudha. Baqattoonni kun jalatti baqatanii kooluu jala galantu dhiiga isaanii kana barbaadee fi waan godhu isaantu godha malee isaanii miti kana gochuu danda'an. Awwaalame akka ta'u awwaalanis taatu awwaalanii jara dirqillee waamanii awwaalchisan awwaalan jechuudha ka awwaalan. Kanaaf jechuudha dirqama isin bahuu qabdan. Kanaaf ilaala ka barbaachisu jechuudha amma isaa kanatti nuti awwaaluu miti kan dhibe haa awwaalanii erga awwaalan awwaalamuun dirqama namni du'e tokko dirqama awwaalanii fedhanii isaan dhaqanii awwaalanu mootummaan dirqiin manaa baasee uummata kana awwaalaa jedhuunis awwaalan. Nuti isaa kanatti ka barbaadaa jiru sagaleen si ergine kun yoo ati keessi seente ka hubatu taate ilmaan Oromoo illee ka hubachuu qaban sagalee isaanii ka waraabame kana uummata kana nutu qarshii 100 kennisiiseef nutu harkaan qoodeef jira achi keessatti. Erga kana xumurreen booda immoo hiree biraa barbaadataa jirra. Uummata achi taa'usan immoo bishaan oowwan achi baafna. Warrin immoo yuutuubarra dalagan nutu akka godhee haalli itti godhaa jechuun sun jechuun nutu bootaa san isaan kanaayyuu buufate uummata kana jechuudha. Nutu achi buufate isaan kun haalli nu gochuu osoo danda'anuyyuu maaliif waan akkanaa kana uummata Oromoo uummata bakka buuse kana irratti uummata bakka isaan buufate kana irratti waan akkana waan shira akkana guddaa kana yaadan. Kanaaf uummanni Oromoo guddaa jechuudha wanni isaan baruu qaban wanni isaan yaaduu qaban. Namni jechuudha uummanni bakka buufatee itti gaafatamaa koominiitii erga jedhee uummata bakka buufate uummata isaa saniif dalaguu qaba malee uummata isaa irratti shiras dalaguu qabu uummata isaa irratti waan hin taane yaaduu hin qabu. Kanaaf Oromoon biyya biraa jiran sagalee isaanii kana akkuma dhaga'aniin waan Oromoon biyya kanaa keessa jiran waan baqattoonni biyya kanaa keessa jiran ka du'ee jira sirriidha awwaalame illeedha. Fedhaan mootummaan warra koominiitii sanuu dirqina awwaalchisaa erga awwaalchisanii booda awwaallee jira jedhanii uummatatti illee waan tokko hin himne isaanii fi uummanni koominiitii fi uummanni walitti bu'iinsa qaba. Lubbuu ofiitiif sodaachuu danda'anii yoo lubbuu ofiitiif kan sodaatan taate nama bakka buufatanii ergataniitiin awwaallee jirra mootummaa kanatti yookiin dirqina awwaalchise yookiin fedha kennan dhayinee awwaalle namni du'e kun awwaalamuu qaba jedhaniiti yoo ka yaada isaanii ka taate yaada kana uummataaf ibsuu qaban ture. Yaada kanas uummataaf hin ibsine awwaalan illeedha manatti galanii. Kanaaf wanni isaan furmaata uummata keenyaaf godhan hin jiru. Ammas immoo rakkoo san darantu deemaa jira jechuudha. Maaliif yoo jettan taate isaan dhaqanii uummata mari'achiisaa hin jiran yookiin immoo uummanni kara isaanii dhaqee uummanni isaan gaafataa hin jiru. Kanaaf warreen jechuudha addunyaa kanarraa koominiitii biyya Kanaadaa, koominiitii biyya Awustiraaliyaa, koominiitota jechuudha biyyoota gurguddatan keessa jiran hawaasni Oromoo bakka buufate dirqama waan kanarratti dalaguun immoo dirqama jechuudha. Akkuma viidiyoo kana dhaga'aniin sagalee uummata keenyaaf akka ta'an akka uummata keenya bira dhaabbatan kabajaan isin gaafannaa jedha. So eegatanii irratti hundi keessan waan irraa haasa'u takka hin jiru kabajaan isin gaafatanii akka uummata biraan geettaniif uummanni achi jiru kun jechaadha. Please rabbumaa jedhaatiin nama tokko irra du'e hin boohinaaf osoo lubbuun jiru waan biroo san godhaafi erga boo'e jechuun tafiiqii kama dhugaas hin jedha. Garuu osoo inni lubbuun jiru waan tokko gootee fi jennaan jechaadha. Itti gammadda si galee raamachaa bakka hagana godhee fetteerta. Haqamseetti ma. Oote inni lubbuun jiru waan ana gaafadha. Ijoolleen tun ammallee wanni biraa rabboo hin godhini wanni biraa dhoomameenna of gaafadha isin jechaadha. Wanna sheer godha. Kam dhugaa isin fayyadaa nu hunda fayyadaa gadda uummata Oromooti namni sun marti namni hin gaddin hin jiru ilma namaati. Qaama namaatu gubate isoo namni keessan keessa jiraatu obboleessan keessoo keessa jiraatu obboleettiin keessa jiraatu silaa akka jettu madaa jarri madahaan warri jara bicha beekamni beekuuf hin danda'u tuffatee isin jecha argitanii jirtanii bakka waan baay'ee raasoo hin danda'u ofii keessanii yoo dhageettanii jirtanii wanna jiru maal wanni kun dhugaadha asiin durallee chaadhaa infoon akkana manna gahee please jarri hojjechuuf hin danda'anii warra achi keessa jiran jechaadha. Garuu ati akkana nu godhina jenneeranii godhee fi jira isoo san akkas gootan isoo waan kanaa qoma qabaatan hojjedhe itti dubbee nama baay'ee turraa haasee OMN walaa hulluu irraa haasee jira ammallee kana sheerin godhina
wanni biraa dhufe immoo isin jechaadha. Kanuma baay'ee galatoomaa isin hundi keessa waan dhaggeeffataniif daqiiqaa 20 yookaan akkasii tan jechaadha. Galatoomaa baay'ee galatoomaa please ijoolleen tun isin dhaamattee jirti bakka jiru maraa share godhaafi addunyaadhaan gahaa viidiyoo kan amma wata kana jedhu ganaa nama meeqatu ilaala isin gargaramchaadha. Wal tuffachuu isiniitiin wal bira haa dhaabannu erga hin bood isinii isoo jira lubbuudhaan haa gargaaruun isiniin jecha gargaarsa illee barbaadan gargaaru karaa maraan iyyoo jechaadha. Kana galatoomaa ulfaadhaa waan jechuun waan jedhu dhumatee jira nama galeef nama ilma namaa ta'eetiin itti dhagahame jechaadha. Sheeraa godhu isin jechaatiin galatoomaa ulfaadhaa waan nafeetiin irra sheer godhaatiin jechaatiin garuu bakka tana bu'aa wala Facebook wala hullu irratti sheer godha viidiyoo kana isin jecha galatoomaa isin jecha. All set. Pull up, I pull up, pull up, pull up, I pull up, I pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around in no